salamaa kana Muradi jigabo ana kana waan naan jiraan abaarsa kan rabbii guddaa sitta ilma haadha sale kana buusigat ni buusigat yoo gabbee ganna buusi mana feeti buusigat maalan isa godhu wanni ni arrabsu buusigat cuma isaa horuuti buusigat mi'a attana ana ganna buusi mana feeti buusigat maa obbaafte maafi isa naannoo kaas jiru buusigat yoo kabajaa feete booni gadi buusi buusigat gadi buusi ilma farshoo guddatee arshoodhaan guddate kana buusigat yaa kan farshoo guddatte bu'i arrabaan nama deebisachuu ni dandeessaa amma arrabaan ibsani dho'atis awoota guddaa shayxaanamaa ibsani si jedhan Ahmadi jechuun nama koree biyyaa beerraa tokko raqa biyya Dubaay dhaqee jiruun irraa jijjiiramuu didde yaa badar salama awoodhiisi waa'ee maqaa biyyaa mee haa ana kaas gorilla nama Ahmad ati majeeten dhaggeeffadhu kun salameeti duddu'a malee waa'ee maqaa biyyaa nan way modeeta eenyu namni modeetara itti kan dhiyaate nuti maratu absiifteen ani narbaani nama kuma jaarsa talaanaa qaarimatti deema arraba dhaabi maal kun irraa ati ilaali Muhammad Bayaandaa namni dillee umartu anaaf dhufe malee akkasiin dhufe sitti hin fakkaatin irraa fuudhu okay ashrakum itinin lama ba gurba salama kana gadi buusi yaanki atma salama nama arrabsa akka nama imaana qabuutti jecha nama tittiqoo sabriin kan kennu bareeda inna sharra nas mayyara wala ghayra bi khakka isa khana bar asan nama tittiqoo nama arrabsaati boni salama ayo teti demis la ilaha wa arrabsa obsi mama ban me gafna obsi malaka singi mala faizan qabani ma hada salim ara baka kastina raga dem busini banakachu minu malisu respect yelo garwati mali biteo mista Ahmad mana mato ite kana nama gotati assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah maalin godhani nolli waan godhen qabu la jechuun ati la jechuun wanni san isa uwwisuu danda'a maaliif akkas gootaa bibi koy waa tokko laali bibi yada maali beeyta amma anati abaare akkasi godhe rabbiin kaatimaa kee haa balleessu rabba akkasi haa godhu jedhaa jira miti dhiisii jedhamee kadhatamaa jira miti mee rabbii kee jedhii fi obboleessa kiyya Amza mee waan kana xiinxalii ilaali intalli kuni kufriirraadha kan isheen gama islaamummaa dhufte sii galaa jira intala kana laamuti akka wanta kan taane itti himu jirra barboonii no amma fakkeenyaaf waan kana anammani akka inni na arrabsee kanarraa bu'u kanaaf inni deebii isaaf kenne akka gadi bu'uuf jedhee maalin isa jedhee isa gabbisuuf kas goote akka inni bu'u fedheeni abaarsa kana rabbiini abaarsa tishaa baarte kana rabbi sitti haa galagashuun jedheen sababiin isaa fakkeenyaaf mee rabbii kee jedhi ilaali rabbi kaatimaa kee haa balleessu intala kaatimaa ishee tolfachuuf gama islaamummaa dhufte rabbi kaatimaa kee haa balleessu jedha mee rasuulli haadha manoota isaaniirraa gargar hin baane rasuulli hin hiikne namni biroo waliin hiikne ijoollee horeeyyuu namni adda ba'aati kan isa kanaa maalti addaayyuu sooshaal miidiyaarra laayiviirra ba'ee waan inni haasa'u erga kaleessaatiin agartu jechuun isiniif qalbiidha namoota siif jechuu qotu hin taane namoota biraaf qalbii ta'uu danda'a garuu wanti kuni namoonni biraammoo akkamitti fudhatu akkamitti namni gama islaamaa dhufa waan akkasii argaa waan akkasii dhagaa mee waan kan billaa aleek mee ilaalame gadi qabaate qalbiitiin ilaala naannaa arrabsu rakkoo tokko hin qabu ani waa'ee dhimma koo guyyaa karaa wal gaafanna ani Muhammad Bayaan nama lamaaf dhiifama hin godhu jireenya koo keessatti maaliif ani Muhammad Bayaanii fi laa dhiisa sirratti hin dubbadhu ana Adam Sawraddiin
ما ربي جدي ما يرتي والجيني بيننا هذا أنا عرب تبي أبانا عرب ستبي تمو ربي جدي ما لري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيتا أنا جت أكثر سنة جندو فيني فين قبوي أبريت البني اللي سرينغوني أستاذ أحمد اللي سرينغوني ما بيان اللي سرينغون أكمل أنا جتني ما بيان إذا أفان قرتي خنا حاسو يقولي وان قرتي سفو جانا جو يقولي تكشف بوليجر أستاذ أحمد ديس بكتوكان بيخا مار فينوز تو akkasii barbakasaniin tuqee jee barbakasanii kuchisee jee Ustaz Ahmadis ni beekaa namni kun dhuga kana dura walitti illee aara qabanii sijalee kana dura illee miidiyaa hunda gubbaa taa'ee rabbitti kannatee jiru Ustaz Ahmad Amgaan hin beeku jecha waliif hin gargaarani isaan sijalee ammas namni hanqa fedhallee yoo ta'u ngore akkamitti afaan ajaa kana na haasa'uun gaarii miti Abu Sabraddiin bakka booniyyeen jirtutti hin dubbadhaa wallaahi wa billaahi jechuudhaan bilbila booniyye bilbila kallattiin si duukaa haasa'ee ituu siin wa gargar hin bahin maaliin godhaa turen dhiisi namni kun si jaallata akkasidha jedhee sitti maan turreen sitti dawwalee sitti haasa'an turre si kadhataan turre dhufe qabxii kana natti dhiyeessite waan kanaaf itti naa gaafatamummaa naaf fudhattaa jedheennaan dhaabbadhe waan kanarraa siin hin jenneen bira jirti nama kana wajjin haasawaa jirti laayif illee wajjin seenaa jiranii ani dhugaa dubbachuuf nama si jaalatu fillee sillee kabaju nama jechi amma maama bayaansiin jee kana sitti illee quudhin akka Abu Sabraddiin garuu bakka tuqan beeyta atillee dhaqeeti osoo isiin dubbatiin ati gizee akkas jettu innillee miira keessa galee haadhumotan keessanii eenyu arrabsiise armaan kan isaa kun teessii arrabsiise uummatan keessa kabajaa qabdu sanii nama kana arra qofaa miti wajjin haasawaa ijoolleen tun wajjin sigalee geema walitti eeggatee wajjin taphatan akkasuma akkasiin eenyu raafuula harkatee inni isuma raafuula harkatee dibar sigalee malee Ustaazi Abu Sabraddiin ani Muhammad Bayaaniin hin hordofu ture ergan bilookii godhe bilookii jala jiran hordofani isa dhugaan sitti maan argu viidiyoo isaa jechuudha sun dhugaa dubbachuuf arguu waan hin barbaanneef hin argu yoo rabbi guyyaa qiyaamaa wal nu agarsiise malee waliin agarru isa duukaachuudha yoo viidiyoo isaa namni sheerii natti godhe fakkeenyaaf kun akkammaa sonu kan akka carraa sababaan an keessa jiruu fi yoo natti dhufe malee hin argoon dhugaa dubbachuuf namni fakkeenyaaf hordofuun barbaachisne biloo godhee man ta'ani sababni isaa dhaqee nama kana tuqaa maalidha jedhee garuu bakkaan waa tokkommoo karaa kanaan furmaatan argata jedhe inuman irraa dubbadha namni waan barbaadinaa jedhu I don't care. Bara ustaadama kiyyaa nama maaliif dubbattaa osoo hin taane fakkeenyaaf aan beekuu dhabuu malaa ummaan kan kee nama fuula rabbi jiraatu yoo taate agartee nama kana agartee arrabsiisuun sigalee nama tokko bar zummii nama zallamte bar namumaatu dhiifa abbuma san dhiifama gaafattaa miisa akka shari'aa islaamatti toobaa qofa ho'i deemita. Akka namaa namumaaf deebistaa lafa. Akkasi ustaada kiyyaan wanni jeef nama kana agartee nama afaanii waajjoo kana yoo beekte namni kun gartee daangaan isaa akkana eega beekte beeke ifii jecha osoo hin taane kabajaa haadha abbaa keetiin kiitii san dheessisuu caaf cadhisuutu irra caalaa jee waan ijaatee fi akka ta'etti ilaalcha kiyya akkas ture. Walitti aara qaba waan ta'eef abaarsi ammoo haqa malee ni qeebala maangee baluu bara. Lakki mee osa kuma dhugattu Ahmad siyaa gaafadhu ati inni abaarsa isa abaarsa deebitee isa abaaruun silaa isaaf dirmachuudha moo rakkoo biraa fidu. Abaarsa amma fakkeenyaaf inni booniyyee abaare isaaf rabbiitu wali zaabbata tole ati immoo deebitee abaarsi ati isii abaartisin sirriitti haa deebi'u jechuun khayrii dalayde moo isa abaarte deebitee ammoo sharrii biraa dalayde. Mee khayriin dalageef sharriin dalage mee atumti fatwaatti naa godhe. Lakki ani fatwaa si kan nuufi gaafin si gaafadha. Jechuun na gaafate maarree ati naaf ibsanoo hin beeku. Hay hamtuun ni deebiti. Hamtuun ni deebiti. Hamtuun kana caalu yoo dhufte ummannoo waan baay'ee dubbataa jiraati wantoota meeqa. Hamtuun kan ta'e dubbataa jira. Haa dhuftu hamtuun ni deebiti.
hamtuun toltuun deebiti. Duba akkamitti ati arraba abaarsaan deebistare? Abaarsaan akkamitti deebista jettee? Abaarsaan bakki itti deebisan hin jiru. Lakki siin gaafadhe. Dhaggeeffadhu. Rabbiin hin abaarre namoota abaarre hin qabu Quraana keessatti. Akkam jee? Na'alatullaahi ala zaalimiin hin jenne. Dubamma ijoolleen jaalala walitti himachuu jirti ati kaa. No. Ituu namni kun zaalima miti yeroo intala kana abaaru. Dhagahi. Namuu guyyaa boruu kophaarraa gaafata. Abbaan barbaade qofaa haa gaafatamu haa dhiisu Hamza. Namni kuni dhaggeeffadhu. Isin waan ani kirikiriin deemu yaada kiyyan kannachuu deemu. Laal. Okay, anis yaada koo kennadhu yaada kee. Ni fitadha yaa badii abbaa tokko namni tokko. Wala taziru waaziratan wizra ukhraa. Badii nam tokko namni tokko hin baadhatu. Muhammad Bayaan osoo asirra bahee isii miti. Abbaa fedhe abaaraa jiraate abaarsi abaarsaan hin deebi'u. Sii galee abaarsi gorsaan deebi'a. Ati immoo akki jette ani isa abaarsaa isa waan saniin tuqeetitti hoggaa inni hawwekka inni gabbuu niin beekaa jette. Wanni kun akka ilaalcha Hamzaatti dogoggora na fakkaata. Dhiifama naa godhi waan sirrii hin goone yoo isa abaarsa deebisuu barbaadde aboo rabbii tokkicha hawaa nama godhu ati abaarsi keetiis wanni keetiis yoo rabbii biraa hin ta'in waa takka hin taatu. Rabbiin ammoo zulmii irratti haraam godhe. Rabbiin akkanuma lafaa kaatee ebalu nama abaareef itti qeebala jechuudha miti. Abaarsi hundi nama qeebalame jechuudha miti. Sii galee abbaan fedhe waan fedhe jiru wanni hundi ni qeebalamte osoo hin ta'in ani kana na fakkaata yaada kiyyaan kan nadhee akkana na fakkaata wanni ati goote sirrii miti. Onnachuun kee immoo likkisi fakkaachuu danda'a. Garuu immoo jaha biraatiin hoggaa ilaalan sirrii miti dhiifama fixadhe. Galatoomii siif sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Wanti siif sirrii anaaf sirrii ta'uu danda'a. Wanti siif sirrii hin taane immoo anaaf sirrii ta'uu danda'a. Hin beekamu. Walaakin dhaggeeffadhu. Bakki inni dubbataa jiruu fi mee nama kana namni hin gorsine jira. Ani garuu siin hin taajjabe dhiifama naa godha malee hedduun isin hin taajjabe baay'ee. Baay'ee tokkoon isin taajjabe. Dhiifama naa godha. Wallaahi. Jechuun ittuma yaadanii dubbataa argama waan dubbataa argan kan. Warrootuma amma fakkeenyaaf Abu Sabraddiin haa ta'u, Sillee haa ta'u. Sooshaal miidiyaa kanarratti namni tokko bakka kaleessa karaanii jannataa karaa dubartoota shawaadha. Achi gadi dhufee bakka kana ga'e. Wanti itti qalladamu wanti itti haasa'amu kun diiniidha miti waansa. Sheikh Ahmad rakkoo qabdan isin. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum Sheikh Ahmad. Salaamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama fudhanne inni biraa Xitaa dafaate ishee. inni biraanii kullukum raa'in wa kullukum mas'uuli jenne Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Hundi keessanii tiksituudha. Waan tiksitan irraati hin gaafatamtu. Badii tokko amma fakkeenyaaf tuunan keenan dubbadha jedhe ituuna ani dubbadhee of arrabsisiisee of xiqqeessisiisee xiqqaadhee waan kana hin dhaabsisne ta'eeti wanti kun hin dhaabbatu. Ganaa baay'ee deemuuf jira. Baay'ee deemuuf jiran. Dhaqeellee wanti kun Hamza obboleessa kiyya Hamza Sheek Jaabir keessaanin sagalee siif qaba. Waan sagalee siif qabu hin qabu wanta asirratti naasoni waan kana wal qabsiise. Sagalee siif qaba. Sagalee koo kana dhaggeeffadhuuti yoon waan nama kaase kana waan asirratti naasoni jira wanta ammaa kana wal qabate. Tole. Abu Sabraddiin salaamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma karaa gabaabaa kamiidhame walitti fidaatee awfii goosaa wanni akka abaarsa nama balleessu jiru addunyaa kana gubbaadha. Nuti wanni barbaaru nageenya qoosaa miti wanni itti jiru wallahi adhiim am viidiyoo tokko argeen akka malee rifadhe. Isin galee miti. Meebii immoo obboleessi keenya suni sababa inni gama sirbaatti deebi'ee kitaaba dhiisee waa hunda waan rabbi wani dhiiseefi sababa gartee mahabbaa mucayyoo kanaatiin na fakkaata akkaan ta'a ilaalu. Kanaaf Sheekha wal keessa namni kun immoo dhukkubsatee
dubbii waqtii sallaatiin qarshee namaa ta'a. Sama nama haadha. Dubbii waqtii sallaatiin Khalifa sirrii jira ililii nagartu bilii nama bayaan dalage mucaan tun ittiin gaafatamtu mucaan irra kaayan wayi. dubbii guyyaa sanii inni isin jalan ture yani fakkeenyaaf inni viidiyoo ma arkina fakkaata Hamzaan Hashim. Am video arge Hamza Sheikh Jabir dhiigni kiyya waliin danda'u beeku. Akka isinatti Hamzaan Wale nazolluma ida deebiin beekan callisan. Nazolluma waan san beeku waan buleesu. wali tira naa kan takka morii ya Yoo kan kana. Ajanda waan raasaar to barre. Ya kun bernifama. Anak adi yo jendera kok apa? Anak ni bani ada mau gaji bakoy. Nani siifin galchaa boonii. Akkamittiin kenna suuraa akka deebiin. Ka'umsa isaa dubbatu jira na fakkaate bar dubbiin inni achirraa ka'ee akkasii Hamzaa. Gaf mana shalla nomor nundi mal taatan. Dhugaadha. Awwa dubbiin bira kanaa Manna shalla lame maal goonaayee boonii akkam goona. Ittoo. Hiikee jira kan godhan duru. Micoonni. Isa mu ka babaka etun ilal wanni wayyaan kennameefi madasa fayyisuudha mucaan isillee dhabee waallee dhabuu. Kun wal kaaya ajandaru fi duudee mogaan isin injoo mesin dhugaara seetu. Wallahi lazim bidi maqaa rabbi fayyuu qaba maqaa kalas mucaan fayyuu qaba. Namni monitora qabdan kan dhiboo galchaafu. Namni uummanni monitora qabdan miqanyaa akka isaa godhu monitora jedhu. Naa kan ni nyaata monitora yookaan sodaahni jedhaniif. Wani intandee bayoo agartee oofime hin dhageeffanna. Wanni na dhibee takka yoo jiraatte addunyaa tanarraa ilmi namaa kuni mirga uumamaa rabbii wajji uumeen qabamu hin qabu jara keenya. Waan barbaade godhuudhaaf mirga qabamoo qabu hin qabu. Karraa gaafatu waan inni balleesse tana tolchu kan jazaa rabbi kafaluuf rabbi moo ilma namaati. Ka balleesse yoo gaafate ka gaafatu rabbi moo ilma namaati. Rabbu. Yoo niifi daangaa Hamzaa Sheekh Jaabir ka dabru jiraate seerri biyya inni jiru gaafachuu yookaan immoo daangaa rabbii dabru taate daangaa rabbii yoo niifi akhlaaqa tolfattanii waan nama himtan afaaniin nama himu yoo kitaabni isin qaraatan kitaabumaan hin beeku kitaaba biraati yoo namni waa balleesse afaan gaariin akhlaaqa gaariin nama himaa jira obboleessoo nama arrabsaa mana namaa shallagaa manni abaluu miliyoon ammas ni baasaa maarree ammas ni baasaa minaamin jecha nama arrabsaa isin eenyu hawaan akkana kana nama himtan mi eenyu isin eenyurra babbareeddamoo eenyurra beekumsa qabdammoo eenyurra humna qabdan isin jalaan dachiidhaa isin gubbaan samiidhaa oo naamusa godhatanii namarraa jiraattanoo hayi rakkoon teessan maali yoo dhugaa walitti himtanoo Hamzaa Sheekh Jaabir waliin sossobinaa yoo namni tokko kan karaa malee jiraatu taate bakka isaa fi rabbii wal gaafata mamma bayaanni deengadda halee mana keessatti waan jechaa ture kuma abdan obboleessoo gurbaan kuni waan rakkate nama itti dhiyaatu beeka nuti warri sooshaal miidiyaa kun as gubbaa dhufee caffaruu isaa qofa agarra yoo dandeeysan taate isin obboleessi keessan akka daangaarraan baane yoo barbaaddan keessaa wali koottaa miidiyaa kanarra bakka namni amala walii ni beeyna mamma bayaan miidiyaa irra dubbisuurra balaan samiitu nutti buuturra wayyaadhaaf miidiyaa irratti waan takkasiin fudhatu yoo dandeeyame gurupii hidhanii keessaan maal rakkatte yanii namoota aanaa isaa ka isa dhiyaatuun dubbisanii yoo dubbisan malee as gubbatti ni gorsine yoo jaan namni kun nama barate wallahi maamma bayaan isin amma as jiru kana hunda caalaa nama diinirra barate Hamzaa Sheekh Jaabir irraa eegalee Ustaad Abu Sabraddiiniin Hamzaa Haashimiin namuma as gubbaadhaan Ramza abbuma feete caalaa nama diin barate namni kun haya nama diin baratee nama diin bakka mataan isaa oowwe maamnatti dhiyaattee maalta likkiin sitti mu jira achi siqi duuba
والله ولا كبرني والله العظيم رب الكعبة ولا كبرني. So namni kun jaalala keessattis ni miidhame. Wallahi jaalala keessattis ni miidhame. Bultii keessa seeni akka inni barbaadu ofii ta'u ani immoo guyyuma guyyaa ani kanummaan fi akkaan barbaade harkadhee akkaan barbaade ta'ee jiraadhu kunu waan takka lubbuun gaafa naawwite bakka lubbuun bakka waan hin taane na dhiibdi. Waan ani hin dandeenye na faana na hirkifti. So akka ati barbaadde kunis akka hin taane keessa sina qummala. Mucaa kana gatteessinee haa dubbifnu. Kalee waan nama himate agartanii jirtan. Amma nama tokkotti manni inni himatu kuni miskiina meeqaan tam karaarra jiru waan nyaatu hin qabne huni jira. Isa gargaarraa minaamin kan fiifuu mana qabu ulaan atti kaayaa booyaa faa warra jee isa qeequ jira. Akkasii miti. Namni tokko diin kana keessatti yeroo isaa fixee diin kana barsiisaa ture gaafa abdii muratu gaddeebii akka ijoolleetillee biizinasa kophee riguurraa waan adda addaa deemee reetiisuurraa waan akkana kanarraas gaafa qalbiin isaa guddattee maal jee hamileen isaa gaafa cabuu dhumte dhagas si dhiibdi. Hamileen ilma namaatuun gaara si dhiibdi gaayis. Walii hubannee yooniif mucaa kana ni jiraa miti waan inni qalbiin isaa barbaadu san goonee fi hara diin isa deebisnee irra wayyaadha malee as gubbaadha. Maarree abaaree mirroo abaaree namni akka inni hin abaaree barbaadu isarraa fagaachuu bakka. Stay away from him yoo isarraa nagee ta'uu barbaadde nagee isarraa ta'uu barbaadde isarraa fagaadhu inni illee dhufee sun tuqu amala maama bayanni beena dhufee qofee isaa qayyate dheenya kana raapparatee baay'ee qofee isaa qayyate hadir isa itti biratee qama. Sigalte so wanni kun I think waan isa yookaan arraba isaatirraa jecha isaatirraa najaa ta'uu barbaadan taate irraa fagaadha. Yommuu kan isa dhiyaatan taate guruppii nuyiidhaa doolaara 500 wal qabnee tuulaa manatti keenyaa fi deebi'eetiin ijoollee barsiisaa mana kana olaanaa itti kaayaa isin hin jee maal abbaa keessanii barbaadde. Darajee jirra. Hai. Uummanni kun kan fadhasa. Khalifa. Khalifa ani waasi gaafadhu. Maal na gaafatta? Diggaafatee qabate duroo dursoo gisee duroo dursoo seentuu maal jettee namni mirgan qabu jette. Kasumi? Mirgan qabu mirgan waan namni. Mirga qaba. Booniyyee mirgan qabdu? Mirga guutuu qabdi eenyutu booniyyeen obboleettii teenya. Dirqii godhu jira haayee ati amma duroo dursoo kaasoo jiru silaa dhageesse. Isa kan dirqii godhee abaaree isa galee wanni raasoo jiru kana isii abaaree hireen ta'e takkan taatu ati addunyattis akhirattis ibiddaan gubattaa si galee ani si abaareetiin jirama waan akkana haasa'u ture si galee isiin mirgan waan takkatanii isin waan takka ramee dubbii ta'an akka lamata dubbattanillee wanni hin barbaanneef obboleessa waa hedduun isin haasaa qiyya keessatti mucaa tana gaafa umraa dhaqallee du'aayii godhuufii ture akka gaafa du'aayii godhu san hiitee jirtaa maaliif du'aayii gootaafii jettanii gaafanne sa isin oromoon ture akka gaafa san du'aayii godheef yaa booniyye jedhe aboo hajar rasuut qabatee du'aayii godheef wongooneef ma gaafa hiitee jirtaa maaliif du'aayii gootaniif hin jenneen akka arra yoonii fi inni jaalala keessa seenee gartee miira keessa seenee abaaru taate aboo akkumaan isin hin jeessan guruppii hiitanii keessa ammaan gaafatanii mucaa tana lamada abaaraa jirtanii bar inni tara takka abaare oromoon takka abbaa ifan rabsa takka namaan namaan rabsa lammata abbaa ifan rabsaadha dubbiin si galte keessaan dheeyxanii mucaa kana waatti himuudha malee mucaan tun intala duburaati ganaa waa hiree eeggatti obboleettii teenya gara amantii biraatillee gama keenya dhufne fiqqa faamilii isii warra isii dhale caalaa fiqqabuu qabna hamtuu isii dho'isuu qabna toltuu isii irra jajjabeessuu qabna mucaa tana guddifachuu qabna jenneeti keessaan dheeyne gorsine malee as gubbatti maamma bayan gana ajandaa biraa fidee dhufa amala maamma bayan hin beektan isin as gubbaatti teenyee gaafa ni abaaree bar jennee dubbannu gana nu kana takka